Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii inni nagaan nuu kenne waaqayyo eebbifamu. Egaan gidduu kana sababa konneekshiniitiin sagaleen koo baay'ee dhaga'amaan ture kukkutaa ture. Mee sagaleen koo isinitti akka gaariitti dhaga'ame milikkita naa kennaa dhaga'amaa jira yoo ta'e milikkita naa kennaa. Isinan egaa dhaga'amaa jira namni tokko innaan hin ga'a akka gaariitti dhaga'amaa jira innaan hin ga'a kukkutaa jira taanaan waan goonu hin qabnu. Egaan gidduutti sirrataa dhumaan tajaajilna. Namni tokko milikkita naaf kennu akka itti dhaga'amaa jiru kukkutaa jira moo dhaga'amaa jira? Sti namoonni yoo isinitti dhaga'ame mee nutti mee milikkita naa kennaa. Isinitti dhaga'amaa yoo jiraate yoo isinitti dhaga'ame milikkita naa godhaa nutti dhaga'ameedha. Achumarraan isheen gochuun dagatina. Eebbifama. Sagantaan keenya sanbataa irraa jalqabeera. Waaqeffadhaa. Hafuura keessan qalbii keessan gara Waaqayyootti dhiyeessaatii Waaqayyoon waaqeffadhaa.
kan akka waaqayyoon jiru kan akka waaqaan jiru yoo sinitti dhaga'ame sagaleen koo akka hin kukkutamoo sinitti akka dhaga'amu milikkita naa godha. Sente ulake ingesa Nage bachese kutakumaisa Vira kofis gafi Ana viyo gafi Maliko tenata Senan kamne Magagarin kamne Mugaya echinne Narrekes gota Vira kofis gafi Ana viyo gafi Maliko tenata Namasenan kamne Magagarin kamne Mugaya echinne Narrekes gota Marajara kosa tarabashira bos ulfadu Yesus gammada waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon Yatiyaada taame lotina bafte nama awwaala meene kote bolla baaste Abate wakaso Jibayonda ilese kumati gembaso Anamjete lufte Garabi ilama Ansela balera Firai yesota Abara katota Kankana toke Ijakona gera Share gochuun nagatina daddabarsaa namoonni amma galanitti waaqeffannaa garuu share gochuun nagatina share godha Sagaleen koo sinitti dhaga'amaa yoo jiraate milikkita naa kennaa jechaan jira na barreessaa jechuudha dhaga'amaa jira tokkoon hin kukkutaa tokkoon dhaga'amaa hin jiruudhaatti milikkita naa kennaa qafoo jijjiiree waan hin jiruuf xiqqooseessa kana baruu barbaadeen jira kanaaf milikkita naa kennaa sagaleen koo dhaga'amaa jira moo dhaga'amaa hin jiru kukkutaa jira connectioniin akkam simbiratti akkamiidha namni tokko milikkita naa laannaan hin ga'a eebbifamaa Galatoma nagaa battaniittu
eebbifama. Eebbifama sheer godhachuu mara. Sheer gochuun dagatinaa sheer. Makata rabate torofo shidabos. Sheer godha har'a Waaqayyo guyyaa eebbifama. Anaaf isiniif laata sheer gochuun dagatinaa daddabarsa. Agalatomu nama sheer godhe argaa hin jiruan sheer godha dabarsaame nama biraan geenye biraa ga'u eebbifama. Waaqeffadha afura keessanii Waaqayyotti dhiyaadha loko soporra shianabo ajaib sifadha Waaqayyoon olol isa qaba Waaqayyoon galateeffadha Waaqayyoon mahadala kose parashianamos makasa Waaqayyoon waaqeffachuun afura Waaqayyo gannutti dhiyeessa. Afurri waaqeffannaa keessa keenyatti sadadhabe kaasa. Waaqeffadha waan isin waamu waan isinitti jedhu waan yaada keessanatutti yaada keessan laatina Waaqayyoon waaqeffadha. Maqaan isaa otuu waaqeffachaa jirru sheer godha gara sagantaa tangala waan ta'eef sheer gochuun dagatina. Warrumti kee irra jirtan kun warri online irra jirtan warri na hordofaa jirtan kun see tokko sheer goonaan hinga sheer godha see tokko. Eebbifama sheer godha sheer nama godhe argaa hin jiru waan ta'eef sheer godha qaqqabsiisa warra kaan. Eebbifama dhagaa jirtu yoo taatan sheer gochuun dagatinaa. Sagantaa keenya yeroo isaatti jalqabne itti fufna. Waaqayyo yeroo gaarii yeroo dagatamne nuu kenna. Arra Waaqayyo kakuu sasii yaade sanan raawwata kan jedhuun dubbadha. Sasii galee raawwata Waaqayyo kan jedhuun dubbadha. Irraawwataan kun calenne dubbanne miti ofii qorrattan arge Waaqayyo sagaleen Waaqayyo gaafa dubbatu Waaqayyo sobuuf ilma namaa miti dhala namaa miti Waaqa inni yaada isaa jijjiiru inni. Kanaaf ammam yoo dadhabdan illee ammam keessa waan adda addaatiin biyya lafaarra jirra waan ta'eef yoo gadi bu'e illee yaadni Waaqayyo yaaduma Waaqayyooti. Yaadni Waaqayyo dhaabbataadha. Ati kufteetta dheenurraan goru sababni isaa sinitti mu
akka badiisaatiif akka cubbuu kooti cubbuu keessaniitiif gooftaa waaqayyo abbaan ilma isaa tokkicha dabarsee nuu laatu silaa badiitu nuu taatu dhoqqeedhaan laaqabneetu jirru ilma isaa tokkicha nuu kenne nu qulleessee lafa nu kaa'e amma yoo dadhabdellee arras waaqayyo sumarraa abdii qaba siyaaressee nama godheessi dhaabee nama galataa taate akkati gara duraatti jireenya isaa wajjinii jireenya karoora qabu akka jiraattu barbaada malee seexanni akkasitti taphatu hin barbaadu waaqayyo kanaaf kakuu waaqayyo sii galee raawwata kan jedhuudha mootota isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa kaaseen dubbadhee walii wajjin kadhanna garuu isa dura sheer gochuun dagatina ababaayeen akkasuma namoonni irra jirta isin argaan jira sheer godha faarfannaa dhaggeeffachaa sheer godha isa booda sagalee waaqayyo nan dubbadha jecha raajummaati kun jecha raajummaa kana aameen jettanii fudhattu aameen naa ta'eerattu aameen isinii ta'a fudhadheera jettu isinii ta'a naa ta'eerattu isinii ta'a wanta si dubbatamu jireenya tokko tokkoon keessanii irratti hiika guddaa akka hojjetaa jiru argeeraan namoonni karaa keessaa nu dubbisaa jirtan jirtu namoonni dhugaa ba'aa jirtan jirtu kaleessa argitaniittu nama dhukkubittiin taphate lafa laaluu kan dadhabe lafa kan ittiin maru mataansaa kan nukkubu obboleessi keenya adaamaarraa fayyee dhugaa ba'eera yeroo darbee yaadattu jarmanii waggaa lama siwiidiniidha waggaa lama guutuu obboleettiin baay'een barumsatti cimtuun barumsarraa kufaa waggaa lama taate waggaa 3 kufte arfaffaarratti gaafa waaqayyoon kana dhufu waaqayyo hin dabarseen gargaara yeroo darbee dhageessanii mucaan guyyaa 45 dhalattee guyyaa 45 qullubbii liqimsite doktoriin coggaarraa see guba garaacha see guba edhanii gaafatti murteessan nan kadhadhee waaqayyo keessaa baase isa qofa miti hospitaala kan galan asoosaanitti fakkaata hospitaala kan galan naa bilbilanii onlaayinii kanarratti dhageessaniitu naa bilbilanii du'aaf jireenya gidduu jirti mucaan jedhanii keessi lapheeti maan onneedha mucaan kun nan kadhadheef hin fayyine waaqayyo dinqii gurguddaa hojjetaa jira jimmaadha namni baajaajiin rukutamee cabe fayyeera waggaa 7 guutuu mana waaqayyo irraa kan fagaate ammas jimmaadha gara gooftaatti deebi'eera kana qofa miti wanteen baay'ee hojjeteera waaqayyo mucaan duuteetti nuun jedhanii ilaa kunoo bo'aa jirra jedhanii nuu bilbilanii kadhannee fi argitaniittu waaqatu kaase waaqatu hojjete ammas waaqayyoon hojjeta abdiin kutatin ammas waaqayyo si gargaara abdiin kutatin ammas waaqayyo si bira jira abdiin kutatin isa si rakkise sanatti waaqayyoon darba kanaaf sheer godhaa daddabarsaa arra sagalee dinqii waaqayyo amanamaadha sheer godha makkaata rabaajan afuura guddaan natti dhagaamaa jira waaqayyo afuura kee rukutametti lubbuu deebisa maatii kee keessaa namni seexanni rukute yoo jiraate yookaas namni rakkinni faana sin hordofe kottee keessan kan hordofu waaqayyo har'an dhaaban rukuta waaqayyo kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa waaqayyoon eebbisaa sheer godha laakiyaa loozee paaraadiyaa boo sheer gochuun nagatina dhiifama sheer godha kana qofa miti kaanserii mormaa godhattee buleettiin kee baareenii biyya arabaati kaanserii mormaa godhattee doktoriin kaanserii dhadheeni abdii kutattee gaafa naa bilbiltu nan kadhadheef dhugaa baatetti isin dhageessanitti nan kadhadheef utuun turin waaqayyo gooftaan keessaa buqqisee gate doktoriittuu bitaa gale attamitti ta'edhaan waaqayyoof hin danda'amu kana qofa miti baay'eetu jira baay'ee wanti waaqayyo hojjete baay'ee jira obboleettii dhugaa baate argitaniittu mataan see gar malee kan nukkubu miilli see gar malee kan dhiite nan kadhadheef waaqayyo lubbuutti deebise yookaas waaqayyo irraa kaase boqonnaa kan dhowwatu irraa kaase waaqayyo nagaa laateef
galanni waaqayyo qofaaf ta'u ammas waaqayyo kanan kana dubbadhu anaan waaqayyo amman bara tajaajila jalqabeet du'a baay'een ka'eera argeera jakoon arka kooti waaqayyo du'a baay'ee kaaseera kan naafati sirra ta'eera carraan hin jirre namaaf jiraateera balballi cufame waggaa dheeraa cufame banameera gadameessa waggaa 18 waggaa 25 guutuu cufame waaqayyo baneera galanni isaa koof miti kan waaqayyooti arras waaqayyoon hojjetu waaqayyo turiif waaqayyo ammaa kan jedhaman jiru alfaaf oomeegaa isa jalqabaaf isa dhumaati waaqayyo bara baraan isa jiraatu hin hojjeta jireenya kee irratti anamma amantiin as ta'een sii kadhadhaa waaqayyo butee si baasa waaqayyo si dabarsa ariitiidhaan si dabarsa waaqayyo isa kanan dubbadhaan diinni kee utuu walitti qabamee sirratti mari'atu waaqayyo gidduudhaa butee si baaseetu si dabarsa dhuma kaatee jalqaba geessa dhuma kaatee jalqaba geessa argitee ergaan fudhadhu sheer godhaa jirtu waaqayyo sinaa eebbe sheer godhaa dhuma kaata ila amma namoonni tokko tokko akkas jedhu hiriyoonni koo na darbaniiru firri koo na darbeera sun ta'eera kun ta'eera namooti wajjin baradhe na darbaniiru namootiin wajjin guddadhe gaa'ila qabataniiru kan koo rukutameera namootiin wajjin guddadhe hojjetanii iddoo tokko gaaniiru kan koo qabameera kan jettan ergaan isinii qabaan waaqayyo gooftaan maccaa waan keessan hin ariifachiisa kana booda diinni sirratti hin gammadu diinni sirratti hin gammadu dubbadhaa diinni irratti hin gammadu jedha diinni sirratti hin gammadu diinni sirratti hin gammadu waaqayyo kee diina kee hin gammachiisu argitee yohannis boqonnaa lama irratti qaanaa zagaliilaatti gaafa cidhi ta'u warri tokko nyaatanii warri tokko nyaanne warri tokko dhuganii warri tokko nun warri nyaatanii quufanii deeffachuudha warri nyaate immoo an quufeeraa baqa jedhee akka barbaade dubbata kan hin nyaanne immoo ngunguma kan hin nyaanne immoo ngunguma kan nyaate immoo quufeeti baqa quufeeran kan hin quufne immoo ngunguma inni caalu gaafa ta'u isa gungumuuf ta'e isa caalutu jira isa caalutu beekani isa caalu akka jirutu beekani ngunguman ture waaqayyo akkasiin jechaa jira isa darbetti niphatin kan kee isa caalutu jiraadha waaqayyo isa darbetti niphatin gaa'illi koo na jalaa gubateera hojiin koo na jalaa akkas ta'eera umriin koo akkas ta'eera manni koo diigameera gaa'illi koo akkas ta'eera kan jettan ergaa tokkoon isinii dabarsa addunyaa kanarra teessee na daawwachaa kan jirtan eessayyuu jiraattee na daawwachaa kan jirtan warri yuutuubiin na daawwattan warri tamsaasa kallattiin amma na daawwattan ergan kallattii keessaa ba'ellee namoonni na daawwattan waaqayyo akkas isiniin jechaa jira kan kee isa dhufaa jiru caalee ameen jedhi fudhadhu kan koo isa dhufaa jiru caalee maqaan gooftaa yesuus eebbifamu kan kee isa dhufaa jiru caala galanni waaqaa ta'u gara lallabaatuun galin ammas kaleessa dubbadheen ture namoota karaa hundumaadhaan sappoorti nu godhan isaan galateeffachuun barbaada nama 16tu na bira jira namoota karaa adda addaa sappoorti nu godhan tajaajiltoota sappoorti godhan namoota gargaarsa adda addaa godhan namoonni seetoo godhan jiru namoonni takataataa gochaa jiran jiru isaan kana waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu ministeerii keenya gargaaraa kan jiran namoota rakkatan addunyaa kanarraa namoota rakkatan birallee dhaabachaa kan jirantu jiru ana qofa miti namoota addunyaa kanarraa tajaajiltoota rakkachaa jiran bira dhaabachaa kan jirantu jiru biyya Arabaa jiru Irooppii jiru Kanaadaa jiru Itoophiyaa keessallee jiran warra kanatuun galateeffatiin darbuun barbaadu isaan kanaaf waaqayyo isaan eebbisuun jedha isaaniif immoo yeroo hundumaa kadhachaafiin jira wanta ta'eefi waaqayyo isaan eebbis kunoo maqaa isaanii galmeeffadheen jira tokkoffaa irratti Elsaa jedhamti ammallee na hordofaa jirti Yesuus yaadinaal kan jedhudha Elsaa jedhamti Elsaa Abbabee jedhamti Jarmanirraa iseen yeroo hundumaa ministeerii keenya an akka dhuunfaatti na bira dhaabachuudhaan nama yeroo dheeraa na bira dhaabachaa jirtudha waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Amaanuel kan jedhamu Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Maariitu Baariin irraa biyya Arabaa waaqayyo jireenya isaa eebbisu
leensaa baareen irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu caaltuuf obboleettii isaa baareen irraa waaqayyo jireenya isaanii eebbisu waajjiraan Faaris irraa waaqayyo jireenya isaa eebbisu obbo Masfiin Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Busunashiif abbaa manaasee Ameerikaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu obbo Dassaaleny Asoosaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu addunyaa Asoosaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu obbo Lammaa Asoosaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Immaabeet Adaamaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Tamasgeen Jarmal irraa waaqayyo baraaf jireenya isaa eebbisu Almaas Addi Almaas Siwudin irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu Takilee Kanaadaa irraa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu jarri kun warra akka dhuunfaattis akka waldaattis nu bira dhaabatanii jiranidha. Jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhaa jechuudha. Jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhaa jechuudha. Yeroo kadhata kooti ofii kooti galu amma qaammee keessa akka biyya keenyaatti qaammee shananuu kadhata galuufan jira. Jara kana barreessee mata duree isaanii naa ergu. Jara kanaaf nan kadhadhaa. Maaliif isinitti fakkaate namni mana waaqayyoof godhee kasaaraa akka hafu hin barbaadu. Namni mana waaqayyoof godhee jireenyi isaa akka gaddeebi'u hin barbaadu. Akka kufaafu hin barbaadu. Jarreen kana hundumaa waaqayyo baraaf jireenya isaanii eebbisu. Ammas immoo namoonni hin goonattanii waadaa galtanii jirtan waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Isaan immoo akka nu ga'en waadaa isaan galan yoo raawwatan akka nu ga'en isaan beeksisa. Jara kanaaf yeroo hundumaa nan kadhadhachuudha. Sagalee nan ergaaf akkuma kana immoo nan kadhadhaaf fuula waaqayyo duratti warra dagataman miti jarri kun. Fuula koo duratti warra dagataman miti jarri kun jireenya koo keessatti sirriitti nu hubadhaa. Namoonni tokko waanuma qaban irraa godhu seenaa kitaaba qulqulluu keessas irraafaa kan godhe hin jiru. Utuma qabduu dubartittiin gooftaa biratti ajaa'ibsiifamte suni isa qabdu hiiktee laatte. Gooftaan kennaa see ajaa'ibsiifatee gaafa irraafaa qabaattan miti kan laattan isuma qabdan gaafa laattan seema qabdan irraa qoodanii gaafa laattan waaqayyo immoo dachaa isin eebbisa. Warreen kana keessaa waaqayyo jireenya isaanii irratti waan haaraa kan godhe namoota baay'eetu dhugaa ba'aa jira. Namoota baay'ee dhugaa nan kadhadha milkaa'inaaf nu kadhadhu irra jettan jirtu siniin kadhadha giddiin qabaatina. Namoota baay'ee dhugaa ba'aa jira. Waaqayyoof kennee namni harka duwwaa hafee rakkatu hin jiru. Masiyaa Dinaal waaqayyo si haa eebbisillee Masiyaa Dinaaliidha Elsaabeet Abbabeedha naa jiraadhu naa eebbifam. Kanaaf jarri kun namoonni 16 kun ammas warra dhaabachaa jiranii ammas garuu difratiin ija jabina wanta dubbadhu jira. Galma waldaa keessatti waaqeffannu jijjiiraa waan jirruuf xiqqoo si wacii baay'ee nu barbaachisa. Wacii waan nu barbaachisuuf ammi online irraa na hordofaa jirtan warri waaqayyo sin gargaare amma dandeessan akkaawuntii waldaa fudhattanii irratti galchatanii sappoortii nu gochuu dandeessu. Ani immoo an ofii kooti sappoortii warra na gootan qofa miti. Waaqayyo na beekaa warri na wajjin jiraatan na beeku. Ani illee warra kaaniif amma humna kooti gargaaraan jira harka qabaan jira. Kanaaf isin immoo mana waldaa ijaaraa manni waldaa ijaaram yeroo kana galma waldaa jijjiiraa jirra amma dandeessan amma humna keessanii jechuudha. Amma humna keessanii amma waaqayyo isinii kenne amma waaqayyo isin gargaara isin immoo akkaawuntii fudhadhaatii nu gargaara waldaa bira dhaabadhaa jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Jiraataadha Yesuus jedhaa kan jiru peejiin kuni gooftaan nuuf kennu malee mana waaqayyoo keessaa in hojjennaa hin kennin. Gooftaan siif haa kennu. Gooftaan si haa eebbisu. Lapheedha inni guddaan birrii miti inni guddaan lapheedha. Doolaarii miti yeroo miti. Lapheedha. Laphee gaarii qabaannaa waaqayyo isin eebbisa. Laphee gaarii qabaannaa waaqayyo isinii kenna. Kanaaf jarreen kanarra deebi'ee al takkaa dubbadheetan al takkaa harka koorra kaayee kadhadha. Sabooddee waaqayyo nu dhagaa walii wajjin kadhanna. Sabooddee gara lallabaattan itti boba. Elsa Abbabee Jarman irraa, Amaanuel Ameerikaa irraa, Maariitu Baaren irraa, Leensaa Baaren irraa, Caaltuu Baaren, Caaltuu obboleettii ishee jechuudha. Waajjira Faaris irraa, obbo Masfiin Ameerikaa irraa, Buzunashiif abbaa manaasii Ameerikaa irraa, obbo Dassaaleny Asoosaa irraa, obbo Addunyaa Asoosaa irraa, obbo Lammaa Asoosaa irraa, Immaabeet Adaamaa irraa, Tamasgeen Jarman irraa, Addi Almaas Siwudin irraa, Takilee Kanaadaa irraa nan kadhadhaaf maqaa Kiristoos Iyesuus nama Naazreetiin
warri mana kee boof kennan jireenya isaanii kennan kun mana isaanii keessaa fiixaan ba'umsa kan dhabe harka korra kaayin kadhachaa jira maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin guyyaa har'aatii kaasee fiixaan ba'umsa argatu. Dhukkubi jireenya isaanii irra jiru dhukkubi mana isaanii keessa jiru ibboon jireenya isaanii irra jiru arraa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan hiikkate haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin arraa jalqabee waan ajaa'ibaa wanti dinqisiisaan ta'eera jireenya isaanii irratti. Waaqayyoof galanna ta'u ammas namoonni sappoortii gochuu nu gargaaruu barbaadan ministeerii kana bira dhaabachuu warri barbaadan karaa keessaatiin akkaawuntii waldaa fudhattanii irratti galchuu dandeessan. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu. Galma waldaa jijjiiraa jirra galma waldaa iddoo duraatii jijjiirameera galma waldaa jijjiiraa jirra yookaas addaraasha waldaa jijjiiraa jirra waan ta'eef nu barbaachisa. Ni kun kan nyaataaf dhugaatii miti kan mana waaqayyootti ni ijaaranidha yoo ta'es immoo tajaajiltootaaf nyaataaf dhugaatii hin barbaachisa. Kanaaf isa kanaan nu bira akka dhaabattan adiraa jaalala waaqayyoo isin gaafadha naa eebbifamaa naa jiraadha gooftaan isin eebbisu. Namoonni karaa keessaa nu gaafattanis isin ilaannee irraa ammas namoonni nu gaafattan isin ilaanna akkaawuntii waldaa namoonni waadaa galtan immoo waadaa keessan raawwadhaa eebbifamaa gooftaan ulfaatu. Akkuma jalqaba isinitti mee sagalee waaqayyoo keessaa mootota isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irratti Adooniyaa nama jedhamu jira. Adooniyaas namni jedhamu kun mucaa Daawit ta'eetu jiru yaada jallaa qaba. Mucaa Daawitiidha tonkolii keessa isaa guuteera. Mucaa Daawitiidha Solomoon irratti naaf waa tokkoon isinitti hima. Solomoon Daawit kan inni waadaa galeef Solomooniif maal jedhee waadaa galeef yoon du'u teessuma koo kan fudhatu siidha. Yoon du'u teessuma koo kan fudhatu si teessummi koo si eeggata gonfoon koo si eeggatanii piroomisii galeef waadaa galeef waadaa yoon ni galuuf Adooniyaan kun hin dhaggeeffata. Adooniyaan kun akka Daawit Solomooniif waadaa galeen dhaggeeffata. Waa'ee Adooniyaa waa'ee Solomoon waa'ee Daawit miti kanan dubbadhu waa'ee keeti. Maal jedhaa yoo inni waadaa galuuf teessuma koo situ fudhataa gonfoo koo situ fudhataa yoo inni jedhuun yeroo nagaa jiruudha kun isa booda of dadhabeera Daawit of dadhabee ciisee lafaa ka'uu dadhabeera. Ciisee gaafa lafaa ka'uu dadhabu gaafa socho'uu dadhabu Adooniyaan isa kana fudhachuudha jedhee warra garee isaa ta'an guurratee ergaa tokkoon sii dabarsaa ameen jedhe. Waaqayyoo garee jallootaa hin bittinneessa. Please ameen jedhe fudhadhu. Garee jallootaa tajaajila amma namoonni na hordofaa jirtan kun garee jallootaa tajaajila keessa irratti gurmaanii jiran. Garee jallootaa gaa'ila keessa irratti gurmaanii jiran. Garee jallootaa mul'ata keessa irratti gurmaanii jiran harki waaqayyoo hin bittinneessa. Keessa deebii keessatti akka jedhe sagaleen kun baay'ee natti tola. Keessa deebii keessatti akka jedhe sagalee waaqayyo waaqa keessanii yoo eegdan sagalee waaqayyo waaqa keessanii yoo eegdan abboommiin narra sin abboomus yoo dhageessan waaqayyo gooftaan keessan gadi ba'uu ol galuutti sin eebbisaa. Horiin qe'ee keessanii eebbifamoo hin ta'u erga jedhee booda waa tokko diinni keessan makata rabajiidha boos. Diinni keessan karaa tokko dhufa torbaan baqata. Waaqayyo dubbadhuudhaan jechaa jira. Isa hudhee kokkeessi qabe sana nan battane nan rukuta nan jisse nan tamsaase. Ameen jedhi fudhadhu. Hafuura koo irratti kadhatu natti dhaga'amaa jira. Isa cimseessi qabe sitti naanneessa jiru. Isa cimseessi qabe sitti naanneessa jiru. Abdii isa si kutee jiru. Garatti gortu dhabdee rakkina guddaa jala kan jirtu hafuura koorraan dubbachaa jira. Keessa kootiin dubbachaa jira. Waaqayyo nan rukutachaa jira.
Waaqayyo iddoon dhoowwadhaa jechaa jira. Garatti gortan namdanii kan jirtan namoonni akkasii jirtu. Isin amma gaarii yaaddan hamaan kan isin yaadam. Isin amma kakuu keessan bira geessuuf jettan isiniif kakuu keessan gidduu kan goru wanti tokko dhaabatee jira si bira. Siif kakuu kee gidduu yeroo hundumaa kan harka isaa galfatu wanti tokko jira. Jiratillee hin beekta. Kakuun koo ga'eera gaafa jettu kakuu kee kan achi butu wanti tokko jira. Waaqa qofa miti, cubbuu kee qofas miti. Sagalee Waaqayyoo gaafa laaltan Daani'el hin kadhatu. Daani'el gaafa kadhatu deebiin Waaqa bira dhaqee gaafa gad dhufu seexanni qilleensa irratti qabeedha. Guyyaa 21 ergamaan seexanaa deebii Daani'el kadhata isaa qabee turse. Arrasiin kadhadhaan deebii kadhata keetii qabee kan jiru. Arraa kaasee maqaa Waaqayyoon harka isaa keessaa ila akkasitti ilaal kana. Harka isaa keessaa fileek godhee baaseera Waaqayyo. Baaseera harka. Deebiin kadhata kootii naa beeran. Kadhati keessii deebi'eera. Deebiin isaa si biran gahin kan jiru. Kana booddee Waaqayyo arge. Ergama Gabrieliin itti erge. Rukutee harkaa baase wallaan sooliin qabanii rukutee harkaa baasee fidee. Ergaan sii qaba. Diin harkaa waan kee bahe harka kee galeera. Kurraajii dhabaa kaasaa taala boojii yaabus. Rumbarra kee alabaaziyaa taara boojii yaaboo. Kun deebiin. Nageenya kee harka diinaatti qabamee jiru. Gaa'ila kee harka diinaatti qabamee jiru. Deebii kadhata keetii dhufee diinni qabatee kan jiru. Arra maqaa Waaqayyoon baasee harka kee galeera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Harka koo galeera dhiifuran. Harka koo galeera. Harka koo galeera. Kana booda hin dhufee harka isaa gale. Akkasii sagalee Waaqayyoo karaa tokko dhufu diinni kee wal guuranii sitti dhufu. Yeroo sana eessan naqetta. Yeroo sana guyyaa sitti dukkanaa. Yeroo sana namatti mattuu dhabde gaafa isaan wal guuranii dhufan. Yaada tokkoon sirratti ka'u, qalbii tokkoon sirratti ka'u. Waaqayyo garuu isaan bittinneessaa. An argeera jireenya koorratti utuu bittinnaanii argeeran, utuu diigamanii argeeran, nagaa kee kan qabe har'aa kaasee iddoo gad dhiisu. Kakuu kee irra taa'ee kan jiru har'aa kaasee iddoo gad dhiisu. Kakuun kee akka hin ariifanne kan godhu, kan tuttursu. Afurri kakuu tuttursu jira bara. Afurri kakuu tuttursu jira bara. Afurri kakuu qabu jira bara. Ergamaan Waaqayyoo dhufee Zakkaariyaasiin akka jedhe, yaa Zakkaariyaas akka duriin seen kadhati kee dhagaameera. Yaa obboleettii koo akkasiin jedha Waaqa kadhati kee dhagaameera. Biriisa ameen jedhi fudhadhu. Kadhati kee dhagaameera. Ani ergamaa Waaqaati dubbii Waaqa baadheen jira. Kadhati kee dhagaameera. Akka diinni sirratti dubbatu miti kadhati kee dhagaameera. Akkasiin jedhamu miti kadhati kee dhagaameera. Kadhati koo dhagaameera ni dubbadhu ofirratti. Oh Yesus. Kadhati kee dhagaameera. Kadhata isa kam isatti abdii kutatee taa'e. Waaqayyo kadhata ho'aa qofa hin deebisu bara. Satitti abdii kutattee teessellee kan karoorsetti guyyaa isaatti hin deebisan. Utuu hin hafiin isa sin fudhatta deebisa. Kadhati kee dhagaameera. Inni hin beeku. Inni hin beeku. Akkuma amala isaa akkuma kana dura tajaajilaaf gara mana qulqullummaa gaafa galu ergamaan dhufee bira dhaabate. Zakkaariyaas abeet bara giriyoowwan Elsaabeet haati manaa kee mucaa ilmaa baatti. Kadhata dhagaame qaba. Isa abdii kutatan kadhata dhagaame hin dhufe.
سينا كرتكير غامير جرا واقعي إلسي كرتكير غامير جرا واقعي ميمي كرتكير غامير جرا واقعي أباباي كرتكير غامير جرا واقعي ورّي والله رتي سينا أردو فاجر تنم تمساسا كاللتين كرتكير غامير جرا واقعي ورّي يوتيوب نداوتن كرتكير غامير جرا واقعي ورّيغان أونلاين رابع تمساس كاللتي رابع فيسبوكي كران اللي كان نداوتن واقعيو دبر رجار كرتكير غامير جرا أسان ديبيا إلا سولومون utum beekin Adooniyaan namoota isa deeggaran jalloota akkasaati nama 50 walitti qabee gara lagaa fudhatee deeme gara lagaa fudhate nama 50 makkatarra diyaaluu bazaa waaqayyo akkasiin jechaa jira ankee dhokatee miti eebbikee mul'atee dhufaa hidhaaye muudamsi kee suuqeetti miti addabaabayii irratti jedha waaqa dibati kee nama baay'ee gidduutti ta'a jedha waaqa ameen jedhi fudhadhu inni garuu gara dachaa dhaqee nama 50 na hubadaa turutti nama 50 nyaachisee qalee gammadee gara magaalaatti beeksifachuudhaaf bakka daawwiti iddoo sana buusedee beeksifachuudhaaf utuu qopha'aa jiru Naataan kan jedhamu dhufe Naataan dhufee argee ilaalee waan isaan godhan argee walga'ii jallaa kan argee walga'iin taane kan argee fiigee dhaqee haadha Daawititti haadha mana haadha Solomoonitti haati Solomoon gara Daawit galteeti gooftaa kootti mucaa kee waadaa galteetta waadaa galeera mucaan kee Solomoon teessumarra akka taa'u Solomoon akka gonfoo kee kaawwatu waadaa galteetta galeera amma garuu caakkaa keessatti kan dibamaa jiru iddoo isaa kan fudhate sittan maa dhagaye beekumsa waaqa biraa kan hin qabne iddoo kee hin qabatu beekamtii waaqa biraa kan hin qabne sirratti dhiibbaa geggeessuu hin danda'u ameen jedhi fudhadhu nama hundumaaf ergaa miti yoo ta'e nama ergaa ta'uu qaba ergaa'u waaqa biraa beekamtii kan hin qabne sirratti dhiibbaa geggeessuu hin danda'u waaqa biraa beekamtii kan hin qabne waaqayyo kan hin deeggarre tokko jira kan makkatarra badiyaabos waaqa biraa kan hin ergamne tokko sirratti dhiibbaa geggeessuuf kan ba'e tokko jira har'a garuu hin jiga jira waaqayyo dhiifama waaqa biraa kan hin baane waaqa biraa kan hin ergamne ka'umsi isaa jallina kan ta'e ga'umsi isaa jallina kan ta'e mariin isaa jallina kan ta'e waa tokko isinitti hima yeroo baay'ee jalloonni dafanii dhalu jechuun isinii galee dafaniitu dhalchu hin dhalu jalloonni maal jechuun miseensa godhatu dafanii jallaaf miseensi baay'een jira inni Daawit akkas jedheen jalloota gaafan ilaalu itti toleera jalloota gaafan ilaalu baay'eetti toleera garuu akka baala misee dafee golgolaa'u ta'uwe maal jechuun misochuun isinii galee baala lalisochuun hin lalisa dafee golgolaa yookaan dafee goggoga akkas jireenyi jallootaa jechuudha inni tokko sagalee waaqayyo maal jedhe warri waaqayyoon amanatan warri waaqayyoon abdatan akka muka bishaan qarqara dhaabateeti warri waaqayyoon amanatan jallina wajjin waliin galan warri waaqayyoon amanatan hamoota wajjin walitti dhufeenya guddaa hin qaban yookaas gruuppii hamootaa hin taane jechuudha
kana booda akkas ta'e yeroo kana utuunni caakkaa keessa jiru utuunni caakkaa keessa jiru tuunni caakkaa keessa guruupii fudhatee qalanii nyaataa jedhanii gara muudamsatu haasa'u asii kan isaa caakkaa keessatti kan Daawit magaalaa kan Solomoon magaalaatti ta'e ergaansii qaba gaafa isaan caakkaa keessaa fiiganii dhufan nama hundumaa harka reebaa jira akka natti fakkaata utuun beekin isaanis salphii keessa galanii harka reebuu jalqaban tuun beekin yeroo tokko Waaqayyo diina kee giddiidhaan harka rukuchiisa tuun jaallatin Abrahaam maal jedhe yeroo faarfatu afaanuma salphina kee himetu deebisee ulfina kee hima an kana ija koon argeera gurra koon hin dhageera afaanuma salphina kee himetu deebisee ulfina kee hima haleluuyaa deebisee ulfina kee hima hinduuta kan jedhatu hin jiraatta siin jedha hin badda kan siin jedhatu hin jiraattadha naman taatu kan siin jedhe nama taataa'edha tuun beekin harka reebuuti jalqaban suuqeetti jalqaban isaan dhoksaatti kan isaan hojjetan Waaqayyo waan kee dhoksaatti raawwatu dirree irratti sii raawwata meedaa irratti laakaataa raabaadiyyaa boos dubban dhoksaatti boosse dirree irratti immoo badhaasa fudhatta dhoksaatti dhiibamte dirree irratti badhaafamta dhoksaadhaan tuffatamte dirree irratti immoo ulfaatta kun ergaadha maalii aguusee tarrambaa ulfinni balbala koo dhaabatee jira dime please dubbat barreess ulfinni balbala koo dhaabatee jira barreess dubbat ulfinni balbala koo dhaabatee jira ulfinni balbala koo dhaabatee jira mahadarakii alabaas ameen eebbifame dubbat eebbifame ulfinni balbala koo dhaabatee jira dubbat ofirratti ulfinni balbala koo dhaabatee jira ulfinni balbala koo dhaabatee jira guruupii jallootaatu diigame warra irratti kaan dhufanii jiran warra guruupiin irratti ijaaramanii Solomoonin qaanessuu barbaadan kakuu abbaa isaatii karaatti hambisuu kan barbaadan kakuun abbaa isaatii akka hin raawwanne gochuu kan barbaadan hin qaanaan isaan kun kakuu abbaa keetii karaatti hambisuudhaaf halkaniif guyyaa kan fiigan halkaniif guyyaa kan si tuttuqan jira namni tokko ergan badee abaloo baduu kan jedhu kan namatti bobuu jira kan madaa namaatti qofa buusu jira ergan badee abadu kan jedhan jiru siyaarsanii daandii Waaqayyo irraa si kaachisu kan barbaadan jiru kakuu abbaa keetii karaatti hambisuu kan barbaadan jiru kakuun abbaa keetii karaatti nafu ariifatee dhufu arra wantan karadhu ijoonni guddaan kakuun Waaqayyo siif gale wanti Waaqayyo sii dubbata jireenya kee bakka raawwatuun sii karadha tokkoon keessa Waaqayyo nama tokko ijoollee keessanirra kakuu guddaa jira isinirra kakuu guddaa jira garuu wanti isaa argaa hin jirtan sirriitti yeroo tokko dadhabbiin keenyas kakuu butuu danda'a garuu yeroo baay'ee seexanni akka nuyi dadhabbii itti gallu kan godhuuf nu balleessuu qofa miti kakicha akka raawwanne gochuudha kakuu Waaqayyo gaafa raawwatu hiika guddaa qaba hin raawwatu
jireenya koo keessatti waaqayyo kakuu baay'ee naa raawwateera. Ganammoo kana eegu baay'eetu jira. Namoonni kakuun keessan akka raawwatu. Amma namoonni tokko tokko ani kana booda sagalee raajii iyyuu naga'u. Hinnumtiin qabu iyyuu nagaa inni qofti naaf raawwatu kan jettan jirtu. Maal isinitti fakkaata? Waan hin raawwanne isinitti fakkaate akka dubbattu. Waan hin raawwanne isinitti fakkaata. Tasuma waan hin taane isinitti fakkaata miti. Ergaan isinii qabaan. Waaqayyo akkas jedhii dubbadhu jechaa jira. Kakuu kee nana raajfachiisedha Waaqayyo. Aariitiin itti godhaadha Waaqayyo. Hin dabarta. Hin dabarta. Yeroo Solomoon irratti iyyuu akka uumu malee yeroo Solomoon diinummaa qabaatu iyyuu malee teessumni sun kanuma isaati. Irratti qaarii hacuuccaa adda addaatiin isarraa nagaan iyyuu malee teessumni sun kanuma isaati. Kanuma isaa teessumichi. Kan Waaqayyo si argee hin geessa. Waan Waaqayyo si arge sana hin geessa. Abdiin kutatin. Kadhata kee laaffisin. Tsoomuu kee laaffisin. Anseechi baradheessan gaa. Ofumaan hojjedha. Waggaa meeqan hojjedhe akkasuma kunoo lafa inni itti nammu hin beeku. Wanti Waaqayyo natti dubbateef jireenyi koo waliin madaalu kan jettan Waaqayyo sobuuf ilma namaa miti. Inni dhugaadha. Inni sobuuf dhala namaa miti. Inni dhugaadha. Inni sobuuf dhala namaa miti. Maadha? Dubbii isaaf kabaja gabii qaba. Sitta dubbatu karaa faarfannaa sitta dubbatu karaa lallabaa sitta dubbatu karaa dubbii Baaybilii sagalee Waaqayyo sitta dubbatu karaa raajotaa sitta dubbatu sitta dubbatu dubbiin isaa dubbii masaati. Maadha? Dubbii korraa qubeen tokko irra jiru yookaas fidalli tokko irra jiru Waaqaan lafti kun darbuun filadhaa jedhe Waaqa. Akka sedela Waaqa. Isaan sitti dubbadhe sana haquurraa Waaqaaf lafti darbuutu salphaadha. Hello? Abid? Nan nagaa hin nagaama. Maal jettan? Baay'ee gaarii. Eenyu jedhamtu eessarraa bilbiltu sirriidha? Gambeellaarraa eenyu jedhu? Obbo Asheetu. Okay, kadhataa bilbiltan. Kadhataa bilbiltan. Okay, eewudha wajjin jirtu amma. Ee wajjin jiraattu immoo mana keessa. Maatiidhumaa noo? Maatii malee? Okay, maatiin keessan eessaru? Dambidolloodha? Eessa? Okay, maatiin keessa warri isin irraa wayifan isin gaafadhe. Maatiin keessa warri irraa dhalattan eessa jiru? Baay'ee gaariidha. Ana akkan jechaa jiru. Waan isin gaafadhuufan qaba. Maatiin keessa warri isin irraa dhalattan jalqaba abbaa faatii keessan obboloonni keessan eessa jiru? Isheetuudha ayyati. Ani koo nama biraanatti fakkaate isheetu naguma. Isaa galatu. Bakka siin kadhadhaa dhooko. Mee maal irratti sii kadhadhu isheetu? Milkaa'ina. Zayitii qabda miti? Mee qabadhu zayiticha. Okay, haa ta'u qabadhu. La kataraba shedabo sokon barhadi alaziabo. Mahadala ki alaba shedabo sakataraba dabos. Warri tamsaasa kallattiin hordofaa jirtan obboleessa koo Asheetuuf gaaban kadhadhu. Yoo Waaqayyo isatti dubbate wanti inni isaa dubbate saamee yoo jettan isinii ta'a. Maqaa Kiristoos Iyesuusin milkaa'ummaa keessa si galcheera.
humna dhiiga Yesuus Kiristoosin daangessitu si duraa buqqisee gateera. Gufuu si daangessu kamillee si duraa akka ka'uuf abboomeera maqaa Yesuusin. Abboomeera maqaa Yesuusin. Si duraa akka ka'uuf abboomeera isheetu. Sti na duraa ka'eera dhime. Na duraa ka'eera. Na duraa ka'eera jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoosin buqqiseera. Darbuun sii ta'eera. Darbuun sii ta'eera. Darbuun sii ta'eera. Darbuun sii ta'eera. Isheetu yeroon dura kee jiru waaqa durattan sitti maa yeroo galataa guddaati. Waaqayyo yooti meedaa irratti galateeffattu na argisiise namoota baay'ee waamte. Makkataa raabaa boos. Waaqayyo carraa guddaa carraa biyya laa sii laata sii galee. Oh Yesuus, oh Yesuus, oh Yesuus, oh Yesuus. Balballi yaadamne isheetu sirratti akka baname argaan jiraan. Jireenya kee la Waaqayyo akkas jechaa jira. Waaqayyo akkas jechaa jira. Umurii madaaliyaa kun barraadi allee zata labu kamba. Umurii kee malee nabbaasi godhadha gooftaan. Sii galee ergaa'u. Umurii kee malee. Umurii kee malee nabbaasi godhadha gooftaan. Waaqayyo gooftaan machaa sin baay'isa nama hundumaa akka ta'e qaqqabduun godheera. Kun immoo Waaqayyo ila indagatiin kan online irra namoonni tajiranii baay'ee isaaniitiif galuu danda'a galuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo gooftaan machaa qabeenyaa guddaa ulfina guddaa afuura gaarii dibata bareedaa jireenya kee irratti kanatti ittiin namoota gargaartu kanatti ittiin namoota qaqqabdu baay'eedha Waaqayyo si badhaasuuf jira. Raasii galee tarkaanfiin dura kee jiru gara itti tarkaanfattu wanta karoorfatte diinni attaa gochuu diinni rukutuu kan barbaadu Waaqayyo gooftaan abbaan kee gidduu galeera anatu sii fixa hunduma isaa jedheera. Anatu sii fixa anatu sii karoorsaa anatu toora sii qabsiisaa abbaan kee ana kan siif hojjetu ana kan siif nama kakaasu ana kan siif hundumaa toora qabsiisu anaadha. Si eebbiseera eebbifama. Baraaf jireenyi kee eebbifama. Naa jiraadhu. Ameen. Eshi yaadoo koshi eshi. Gooftaan ulfaatu. Magaataan lakkee allaa zeeborooshi. Namoonni bilbiluu dandeessu amma bilbiluu dandeessu miskoolii kan ta'e jira. Tarii miskoolii godhanii jiranii. Yoo miskoolii ta'ee bilbiluu hin dandeenya nan bilbilaafan. Share gochuun dagatina. Hello. Okay, nagamu